Yuunivarsiitiin saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa bu'aa qorannoo itti fayyadama teekinooloojii seektaroota afurii naannoo Oromiyaa irratti taasisaa ture irratti qooda fudhattoota wajjin mari'ate. Qorannichi abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa wajjin ta'uun gaggeeffame. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa haasaa baniinsaa taasisaniin hojiilee qorannoowwan beekamtii olaanaan ittiin gonfatame 30 dhaabbilee federaalaaf 20 ol immoo dhaabbilee fi magaalota naannoo Oromiyaatiif raawwachuun jijjiirama biyyaa keessatti gahee bahachaa jirra jedhan. Kanumas cimsinee itti fufnaa ibsan. Akkuma beekamu Yuunivarsiitiin saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa qorannoo garaagaraa qaamolee mootummaa fi miti mootummaa faana gaggeessuu qofa osoo hin ta'in immoo muuxannoo yeroo dheeraa qaban waggoota darban 12 keessatti akka federaalaattis akka naannoottis akkasumas immoo akka magaalaa Adaamaa fi Shawaa Bahaattis hojiiwwan gurguddoon hojjetamaa turanii hojiin baay'een xumuramanii kan poolisiidhaaf ta'u poolisiidhaaf kan immoo irratti hojjetamu baay'een isaanii implementii ta'anii jiru. Akka federaalaatti hojii konsultaansii gara 30 ta'u gurguddoo hojjennee poolisiidhaaf galtee ta'u wajjiniin kenninee jirra. Akka naannoottis hojiiwwan baay'een hojjetamaa jiru. Hojiiwwan yeroo ammaa kana aktiif ta'anii hojjetaman keessa biiroo industirii fi investimentii wajjin hojjechaa jirru hojii gurguddaa keessaa isa tokkodha. Inni har'aa kunis keessattuu abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa wajjin hojiiwwan hojjetamaa jiru kun hojii gurguddoo nuti hojjechaa jirruu fi gara xumuraatti deemaa jiru keessaa isa tokkodha. Firii itti fayyadamaa fi rakkoo damichaa seektaroota tajaajila qunnamtii odeeffannoo, daldalaa fi geejjiba akkasumas eegumsa naannoo mul'ataniif kallattii gara fuula duraa hordofamu karoora tarsiimaan dheeruu irratti qorannichi xiyyeeffatee jedhan. Yuunivarsiitichatti dursaan garee qorannoo sirna elektiriikii fi elektirooniksii Dr. Katamaa Daree. Jalqabbiin jiru gaariis ta'u akka irraatti kan agarre inni duraa babal'ina infraastiraakchar kan jedhu teekinooloojiin babal'achuu irratti bu'uuraalee misoomaa teekinooloojii wal qabatan kuni babal'inni kun magaalatti gaarii irratti agarree baadiyyaa fi gara aanaa gadi buunee hir'ina guddaatu jira. Kan biraas immoo teekinooloojiituma kana jiran kanaaf fayyadamuu irratti dandeettiin yookaan immoo ekspertoonni keenya qaban waan kana fayyadamuu opereet gochuu irrattis akkasuma vaaraayitiin akkasii sun uumameera. Magaalaa irratti xiqqoo gaariin jira innuu gahaa miti. Fakkeenya parsantii 50 fa'aa isaa gadi kan jiru. Baadiyyaa fi aanaa gadi buunu garuu xiqqaadha waan namni waan kana hojjechuudhaaf baay'ee xiqqaadhatu agarree. Kan biraa misoomni yookaan soofteerii sarvisoota adda addaa hojii keessatti barbaachisummaa isaatiin wal qabatee kaka'umti jiru gaariis ta'u ammas soofteeriin baay'een akka hin hojjetamnee fi hojiin baay'een ammas humna namaatiin akkuma dursa waraqataan akka hojjetamaa jiru kan agarre ta'a jechuudha. Barsiisaa fi qorataan damee diinagdee Dr. Birquu Rattaa dursaa garee qorannicha gaggeesse. Tajaajila hawaasaaf kennan si'ataa akka ta'een saffisa akka qabuunii fi nama deddeebi'ee osoo hin taane oonlaayin namni hunduu manuma isaa ta'e waan haajame oonlaayin rikweesti godhee oonlaayin argachuu akka danda'u maaliif garasitti deemaa jirra gara dijitaayizeeshiniitti deemaa irraa. Karoorri mootummaa Itoophiyaas digital 2025 kan jedhu jira akka Oromiyaa digital kan jedhamu jira. Sassan galmaan ga'uuf garasitti kan isaan imalsiisu karoora misoomaa fi roodmaappii qopheessineefirra. So implementation plaanii mataa ofii qabaa, riskii fi mitigeeshinii mataa ofii qabaa. So haala saniin hordofanii hojiirra oolchanii I think rakkoo amma seektaroota kana quunnamaa jiru rakkoo teekinooloojii, rakkoo fragmented ta'e kennisa tajaajila harcaa fi dadhabsiisaa ta'e kana modernize gochuu ni danda'u jennee amanna. Bu'aalee qorannoo dhiyaatan irrattis mariin taasifameera. Hawaasa dinagdee biyya tokkoo fooyyeessuudhaaf teekinooloojiin baay'ee barbaachisaa akka ta'e, ogummaan yookaan intarpiroonerummaan baay'ee barbaachisaa fi murteessaa akka ta'e qorannaan garaagaraan ibsaa jechuudha. So isa kana sirriitti hubatameetoo akkaataan gama keessaniin itti ibsame baay'ee gaariidha jechuudha. Isa kana akka cimina guddaatti qabachuun ni danda'ama. Sadaffaa irratti muuxannoo biyyoota alaa keessattuu teekinooloojii wajjin wal qabatee akka idila addunyaa maaltu jira, akka Afrikaatti maaltu jira, even akka biyyaattis jechuudha, akka Itoophiyaatti
waan jiru akkaataan itti ibsame baay'ee gaariidha jechuudha. Isa kana akka cimina gaariitti ilaaleen jira. Kan biraa saayizii isaas sila injiinaris kaasaa turanii saayizii isaa wajjin illee wal qabatee godinoota select gootan aanaa magaalaas dabalatee isa kanas akka cimina guddaatti ilaaluun danda'ama. Daayirektarri ittaanaan damee saayinsii fi ce'umsa teekinooloojii abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa Dr. Lijaala Mayyalaa qaawwaa qorannichaan akeekaman jechuun kallattii ta'e dhadhaabbata taasifachuun furuuf xiyyeeffannoon ni hojjannaa jedhan. Qorannoon kun sirriitti maal nutti agarsiisa? Qaawwa nuyi guutummaa guutuutti hin beekne sirriitti nutti agarsiiseera. Isa kanarratti mootummaa wajjin qaama dhimmi ilaallatu wajjin teekinooloojii kana amma danda'ametti hawaasa keenya biraan ga'uuf irratti akka hojjetamuu qabu nutti agarsiiseera jechuudha. Egaa biyyi keenya akkuma beekamu humna teekinooloojii amma guddaatti ga'uu ammaaf humni gahaan hin jiru. Beekumsis illee hanqinni jira. Isa kana gara fuulduraatti cimsaa hanga humni mootummaa dandeessu immoo hojii kana qulqullinaan hojjechaa gadi bu'uun akka barbaachisu sirriitti qorannoon kun hin agarsiisa jechuudha.